السلام عليكم. جناب إستالي. جرجرو دنيا هما جاهبا. Hundenun fefega hundenun dahaba. Garina kidaba kana kidadaba. Jobal bidalalle homa namadiba. Wala mabitate gurgurata gabal. Nama sundanata yokani azaba. Nishara bila chunga bagaba. Azam istola mitita bachugaba. Warabindo we unda jachugaba. Uno to majiraya dera gababa. Abagi bigana. Jeru balle facho jongor sa balle ba. Inno namande so ke sanamagupa. Jirenya gabab duarga wala daba. Ya nam narage sebiya dunia ko fawari dunia kabdan. Warri warra si manadi tiba kelat. Amal lebana no jiraulan toba. Warri wallahi gati kana sute kana oton do penka ban. Badar rumah ite namel ke. Baranam ni jibbe arka wali no de nano da be kon safiro ma wal ko de. Kairi wali ko de sharri wali ko de. Tame baji fate iblis ni gamade. Kejem ni dogo me atenta egade. Bare ni fokis ambare de. Momin nafanda be shaitan ni barode. Bishantu di mutai bedada muta. Sobatu mi ahe dugana magode. Ya Rabbi rekenya malumanu kode corona virus. Mal tudu babode. Ya cipto da jamaah ite nomel kese. Allah ya Rahman takbir. Ya da sama kita kerja pada maka kabar banana bra. Abrar, salam alaikum. Waalaikumsalam. Akam jirenya kam. Jirenya kara bi diga gunan mazura. Sila yo marra ke nyotu akana manjara. Me amma yada ta guya wajini ni video jal kabasan si warabe si gadis. Ya da tanjira. Warat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guya san yada ta? Guya jal kabasan. Me amma wala juta jirta. Istali na gadar raga. Me amma namonni yaddu sir Facebook irratti sirka fudhani YouTube dhaan namonni yaddu si daawwataa turani Feestaalii baasuu keessaa gara suuqiitti jiraachuu hin dandeenye namni gargaaran hin jiranu jara karaa ayyaa. Egaa jarri nan gara suuqii banne dha turani jara ayyaa. Annaa kenne biyya alaadaa malee namni biraa suuqii banne dha turan jara ayyaa. Silaa sana dhufuu ture hedduu tataan hundi namni diyaan cufamee mucaan walitti nu hoogganaa yoo hidhanne abdii geessaa jechuudha. Baay'ee dhadhanii mallattoo kana du'aa badee bakka Viidiyoo jalqaba hawaasaan kan hoorsi barsiise eenyuun ni jedhetta. Siillee. Meme maali naa baasaarte galanni kee maali? Galanni si haa ga'u yaabbaa murtee gootuun jira. Jedhi kan coodaa jiru. Obbolummaaf jenne wanti nu waywaannu furmaata barbaadu mee boola barbaannu kufaa micha deeni wajalaa hawwaannu jira. Maashaallah. Mee ammatu namoota si gargaaru argattani. Hojii akkamii hojjechuu dandeettii qabdama? Ilaagaa suuqii banatanii yookaan nama keessa gabattee halkan quraana barumsaa kana baratu. Gara fuulduraatti immoo ofii waa baasuu. Inshaallah. Mee namoonni maaliin si argachuu danda'u? YouTube kanallee subscribe godhaa jedhi kanarratti namoonni hedduu si argachuu danda'u YouTube kana. Lakkoofsa silkii gootu jira. YouTube kana immoo subscribe godhaa keenya dhini himame. Keenya illee rakkoon qabu. Tole Alidaan TV'n subscribe godhaa namoonni hedduu asirratti argattu Abraariini. Gara biraa mee amma maal hojjetaa ta'u? Kunoo gabaanee madeemna. Keessaalitti magabirri mala mabilee tokko arganii irbaata misirma nyaachuu. Inshaallah namoonni si gargaaru jedhee abdiin qabaa. Waan barbaadu jedhimi namootaan. Kana caalaan deemu asitti dhaabbatu montaan obboleewwa hundatti dhaammadhu waan anjur jedhama asitti deebi'adhu akka rabbii jecha hunda keessan jaalladhu rabbiin arga kaa keessatti gubadhu irrirraa mumbaan jedhe wallaahi lubbuu gootin irraa qusadhu jedhe amma lubbuun jiru isitti hin daagadhu yaa obbolaa kiraawwan sitti dhaammadhu nan dagatin rabbii jecha na yaadadhu. Yooni naramate abadan salpadu yaadadhu naa kadhu khaliq nardi sama natamanna alika kabisalama jedhama. Mee raayyaa bakka raayyaa yeroo muni poosti si godhu sana namoota ana jala qofatti nama 45,000 si ilaalee eenyu wal argattame mee viidiyoo sanaan jalqaba raayyaa kun jarri kaamil shamsu kun illee poosti si godhaa turanii argatteettaa jira. Silkiin qofa raayyaa ka'ee tokko naannasee hin du'e dhamee gidduu akka rabbi laama ta'e isa du'e. Isa irratti naannaasaamee ala si deeggaree dhamu jaddu taataaluun du'e miidiyaan cufaaf nama cichi dhamee naannate. Amma gaamee kanaan si argatu inshaallah subscribe godhaa share godhaa namoota hedduu bira qaqqabsiisaa mee gurbaa kana keessaa amma yeroo ammaa sifachi deemee kan inni gurguru keessaa baasnee bakka guddaallee sagalee bareedaa kana qabu baasii hawaasaaf qaqqabsiisu jennaa salaamu alaikum. Ciao nagaatti gaamooti.